Dawa godi cimi jajabadu hawaasa ke balarra eeggadhu duhabbahu gariyu to'addu yaro amma mudhi jabeeffadhu kahi lafa kahi tattaafadhu jajjabeesse ofii jajjabadhu namai warra barsiisu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أقول لكم أيها الفضلاء الكرماء الأعزاء الذين أعزهم الله في هذه العقيدة الصحيحة السليمة عقيدة أهل السنة والجماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام إن شاء الله بيكا ولا نما درو دبتو دبينا ما في داجت يامبتي بيكا نما درو دبتو دبينا ما جلافت آجت أما شيني نسيا واتك ونم بسنتك كان قبل أنا ما تعرضت في دي سام وجنتي سيسمالي نما غاف إسان كاسيتا بكاكانا أفاني بكاكانا آبتومتي غرومو ونن سننجدو خبجمو علماء كينا hawwata fi abbota ka qeerroo fi qarree kan duraan gurraa wal dhageenne baga ijaan wal garre isiniin jedhame alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin yeroo baay'ee garana yoo laallu baay'ee qalbiin nu cabaa waa hedduu dakana akkana wal dhufanneeti dakanarra jira qeerroo mataan gurraachi akkatti yoo argamu كواتك إسماله وني تكون جرّور أها أدادا كان اللي غران اللي ويما جرّا أكما درات جرانسان غمّا چوغدا وفكي ساقم غرومو يرو دران أبون نكينا واللالوما قبل خاليسا جده درّي شيخانا حسين بك أدادا ديمسان وان جته كرات دغيته ربيو كسرين غدلالو دوبا كينا دينا نهادالوت فنوري دينا قبتي أما كيرو لفادفا والله بالله وفي أسين موتو شيخنا حسين جبت وفي أولا ما برقيتو شيخوت ديني نخدات أما فنوري لالسون كيساك أبريتي دچه كيرو نما يو هوا لبوتات ملي واتك ونن شرك الرابع يقوبان قف خاناف غاف آبال دفت ساني درگا جيسا برسا dargaggeessi shirkiin qabanii xiqqoo hawaa lubbuu kana dadhabanii rakkoo diiniif diinagdeellee kufanii ka'anii jedhe akkama karaanu diinillee diinagdeellee namni kufee ka'uudhaan garuu immoo hawaa lubbuuti kanaaf hadha waa'ee miidiyaa dambalii miidiyaa islaamik isa jedhu maal ta'uu qabna dhugaa sheenni dhugaa jedhan duraan tawaaduu afaa qaraa turree media rattin bayna kamera biran gayna addunyaa nugat kana bicha media bicha mit kale sayo magalatti namni kennan galle adama finfinne mal kanin esa gamma shifa abba kenna ona galle ona ambate na osoma jetto ona tafte dunya ona tafte ba amma refta tafatajir adama yoraitu danga male o manjuru namni danga chafi male dari male mana magala kabaja mana kami jennan kamagalgal harren badef duriyen galgal etigaltu inni sen tarike sanqap wae dulala chitille dubataf media lemo wae sani kubarran qab refta tafatajir garum rabbi galman nuga ittijabatu barbachisa biyyi washanin baddijan anachi keessa kam keessa jira isimatana wona rafant inga immo qalbi si qabat موبايل أمريكانته ورابده جزء قلت موبايل لقوته غرانا غراسي أوفي فوته خانا كيسا أكا جيته كيسا قدنا قومي قلبي وراب والله إذا واتين هاسي شتيچر ما ياسي هنا سيجي أجايبا هاسي غلينا متين واسد جته قل مال جرانا مال لكي توجاني والله يوسنا چد جنة نوار کار چاہتے گزے چاما برن والا پھیلنے دے آسوات دیسے برن آسی فودن جلون kakkase akkam taanet yoo asi galte ergaan tun nama bira ga'uu qaba hadda maal jaa yoo jedhe qoma keessa waraabuu qabdi yoo asi galte ati nama tokko kan waan beetaatu
yoo sana achi dhageenne nu harka harcaate gizee caammaa godhannoo achi teennee jedhu faayidaan qabdu. Kanaaf waan dhageettee akka fayyadamtu ta'uu qabdu. Biyyi waa shaniin baddii jaan tokkoffaa wallaalaa beekaa ofseen biyyi baddii jaan wallaalaa beekaa ofsee ka ofiillee hin beeyin ka wallaala ofiillee ofitti hin beekne biyyi baddii jaan. Laali keessa namni adda baay'atu duniyaarraa wallaalaa beekaa ofseetu baay'ata. العلم يرفع بيت الله عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف. برمسي من أوتوبان كم نقول فوداب والله لما من إيجار مديك. الجهل يهدم البلاد والعباد. والله اللي بيديك قبروت الدم ديك فكين يفرن أمة أستاو كان مرسا osoo isin nama soddoma madooshaa qabadda masgiida kana namni soddomni ruknii kana qabadda namni soddoma ruknii san qabadda namni soddoma ruknii kana qabadda osoo jetti taraanu waliin gahu kun illee as fidaa galabbaxee biraa lixaa jira marti isaa garuu osoo ijaarsa ta'e osoo inni ijaarra osoo jedhanii maandisima tokko lama soqan malee mara arguu hin danda'an as keessa maandisii tokko soqan malee mara isaa ijaaruu hin danda'a. Nama lama sadiitu maandisi nama lama soqan malee kun marti ijaaruu hin danda'u. Garuu diiguutti waa takka hin dubbatin akka ajaa'ibaati. Wallaalaa beekaa ofseen biyyi baddi. Ka waa takka illee hin beekne tokko naa jedhe lammaffaa hiyyeessa dureessa ofseen biyyi baddi. Amma yoo ati akkanachi baatee jette kararra dacha'ee bakka adda addaatti dacha'ee ka taa'u dureessa moo hiyyeessa? Amma na dureessa moo nama baratee digirii qabu nama profeesaraatti dacha'ee taa'aa jira nama injiineraatti taa'aa jira moo dureessa taa'aa jira? Hin agarre ati suudii namni keenya kun baaraan kun xayyaaraan osoo kaan ajjeesaa jiran eebanne tumaa jiran hidhaa jiran carra jedhe kun akka kontirobaandii yoo rabbi na galche ima galaa yoo na karatti hafanillee maal godha akka shunkurtii asillee ta'u guyyaan ima dhufti jedheetuma asumaan ta'a kaan hin tumanii bar inni taree bakka ima deemaan jiru maa birri achi jira haftaami achi jiraa jaa garuu immoo keenya ramadaan asitti beeyta salaata guyyaa beela oolaa galgala hin dhufaa saambusaa shorba homaamatti dhaggabee rakaa fur salaannaan qaata dheessee galee dadhabee jarri sun immoo ima dhaabatti 23 salaatti ilaalaal jarri waa qabdu sun dhaabattee salaatti kennoo wallaahi guyyaa jedha qaata bakka inni hiyyeessa dureessa ofsee xiqqoo garaan kaf jennaan harka sirra kennan hin peestarase hiyyeessa dureessa ofseen biyyi baddi kawaa takka illee harkaan qabu الرسول صلى الله عليه وسلم وائل مستكبرون هي سبون تجان تواتك كان قب سني والقبط خلاص هي سدريس أوفسه باين درجة سكين نام مسوم اللي أركان قبو برنوت اللي أركان قبو أكثر رسا ده شيء تاي داسبورا إيك إيمورات تباي مسوم أركان قبو وان سوتشو garin isaa sumaa alatti dawwalee tilaalee hujii qaba gaafa achi galee jazbaa itti dhisiin mana si ijaarree mobaayila si binnee achi si qarqaarree hafuurri keessi aboo akka jiraa si dhawwaalleetti afaan hin qabu du'ee jira jecha akka akkas hin taane deebitee teetti ati si eeddee siin jechuu barbaada hiyyeessa dureessa ofsee deebi'ee taaya kan taane siin jechuu barbaada kolfaa fi miti keessatti ilaaliyaatti haa keessaa waa fudhattu anachi keessaa hiyyeessa dureessa ofsee taa'u sammoo wallaalaa beekaa ofsee sammoo kam keessa jira keessatti ilaali maal keessa jira parsantii dhibba keessaa parsantiin harki mee 60 way mee laalaa jirra kamamba makiinaallee tamamba hawaa jira harkaa qabna laali keessatti kanaaf inni sadaffaa gabra bilisa ofsee biyyi baddii jaan rabbiin nabi muhammadin alayhi salaatu wassalaam abduhu wa rasuluhu ati gabricha kiyya
ergamaa kiyya jedhee rabbi namni baay'een anan gabra rabbi jechuu dagatee xaa rabbi irraa baqatee addunyaaf akiraallee ka salphate baay'ee jira. waggaa 2-3 dura waan yaanne geenne nuun jedha namni yoo nu lakkaa gattaa rabbi kadhanna gabbaaneetii wajjannaan waan yaanne geenne ka akkas ta'e kennaa ka dubbannu afaan kennaa muuziqaa caqafataa barandama teennaa jedha. maal gootan baranda oolu jen makiinaa badhaasa mata mataan eennaa bilisoomte biyyi teennaa jedha baay'een dargaggeessa. makiinaa maal isin badhaasanii way rabbi adaba dhabdanii leebaa gommaa dhukkee isinirraa kaasaniin waan hin jirreen fuudhee rakkoon Allahu akbar. hiyyeessa dureessa ofsi ammoo maal jedha duraan sheekoleen akkanaan saffaa dhaabattee tirtirtii taazabaaf jannata argitee galte injirti jedhee jummaa fiigaatuma bahe. amma maal jedha beektaa xinximaan nu citee idaan nu fixee wanni marti sami ol lixee dubbiin tama sheekonni kaleessa jette san jedhee amma reef argaa jira duran agarree jechu inni kalaalu kadachii nu ka dubbannu immoo ka rabbiiti. kanaaf gabra bilisa ofsee akkan taane ati gabra rabbiiti. rabbi wanni si uumeen maal ibaada wamaa khalaqul jinna wal insa illaa liya'budu. kanaaf yoo kana beekte waa maratti ga'uu dandeetta. an gabra rabbiiti rabbiin gabbara rabbi abbada wajjat isa kana gabra bilisa ofsee nu gabra rabbi akka argite ta'uu hin dandeettu. bilisummaan ati qabdu duniyaa keessatti akka argite ta'uu hin dandeettu. ma addunyaa sijnul mu'min wa jannatul kaafir. kana jennaan namni gariin duniyaan jannata kaafiraati hidhaa muuminaa jedhee harka maratee taa'u ofirra akkasiin itti bara biisa san hin faamneeti. waan haraama nafseen isaa jaalatti haraama nafseen isaa feete mara isaa irraa hidhamaadha jechuu malee harka maradhutuma barandaa taa'i jechuu miti. harka maradhu isa kana isa afraffaa dhibamaa fayyaa ofseen biyyi baddii jaal. dhibamaa fayyaa ofsee ka ofii dhibeen isatti jiru ofii fayyaa ta'ee deema. dhibeen teenna guddoon amma dhibee waanyoo dhibee hizdii dhibee fisqii dhibee kibrii kanatu nu jira. dhibeen zaayiraallee jira. ati amma yookiin qaqallattee yaataa duniyaa dhabee jedhaa jirta. hedduu warra daangaa rabbii irraa dabee awaajii rabbii qeebaluu dhabee warra haraamaa fi halaala irraa mara isaa walitti qabee waan rabbi jedhe dide hedduu isaa akka rabbiin osoo inni duniyaan akiraan galle rabbi duniyaatti akka kokkee qabe rabbiin agarsiise. maal jedhaniin beeyta damgiffiitti si jiraa dokkee malee akka nyaanne waan biraa jedhanii dokkee ajajaniif osoo inni akiraan galle duniyaa irratti maal kolfitaa miicadhe gariyoo maal jedhaniin beeyta damqinnaasee si jiraa xibsii malee akka nyaanne waan biraa jedhe inni waan daabboon bitatuun qabu fitnaa bara kaan ol ajajan kaan gad ajajan. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. دنيا فتنة تأو أسر لالك كان قدب كون أما باديات آئے تكان أفتفين نفته يوم بلالغا بس بول دير اللي تأجي يادا ورمو ألغا بتاتي كما ميكان كما جاتما كما ترباتما سدتما بتأجي خالي سجرا اسپونجي والي سكابا كبيرا لفول كتار بلو سر جرا جانيت lafa bula beeytaat lafa bula beeyta fitnaa duniyaati bar dhibeen tokko kana inni galgala ogal haddallee achuma deebi'aa jira. dhibee moo dhibee miti dhibee guddaa waan yoolleen dhibee guddaa ibliisiin maaliif jannata keessaa baase rabbi waan yoodami bar ana ka uumte arraba biddaa isammoo ka irraa uumte biyyee suyuudan gooluuf dinneej si darbe rahmata kiyya keessaan. ammoo addunyaan garra qabutee addunyaan adda gara duubaa deebi'aartu osoma ol fagaat gara duubaa deebi'aartu waanyo ebalu akkamiin narra caalaa akkamitti namni immoo kallattii sallaalaa gara kiyyaa kana yoo deebi'e laalaa jechu waanyo jechu gabaabatti dhibee waanyoot isa shanaffaa ka xumuraa jechu laafaa jabaa ofsee biyyi baddii jaan laafaa jabaa ofsee kawata karkesan jirre kagaye waillen kamlen biyibatti
bakka kanatti gaafa tokko profeesaraaf shufeera taatee waliin karaa yaate achumaa profeesartichi shufeeratti akka badaa of taate shufeertichi garuu islaamummaa qaba barnoota gasmaran qabu achumaa gaafa kaan osoo wajjin deeman karaa yaa shufeer waa'ee ziyoolojii beektaa jedhee gaafate ziyoolojii jechuun barattoonni as keessartanii saayinsii waa'ee albuuda yookiin biyyee qoratu kana beektaa jedhee gaafate jennaan achumaa yaa profeesar ani hin barannee kanarraa quban qabu irraan beekuu jedhaan jennaan achumaa dhaga'i jedheen profeesartichi dhaga'i jedheen parsantii 25 umriin kee qannasee jira du'atti dhiyaattee quba qabaadhu jee shufeertichi rifatee akka malee ta'ee mogolee wal'ee بأي أرض تموت أي بوقت تموت فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون نفس برغنما وان دلدون بيت بكت دوت اللين بيت غاف دوت اللين بيت جرى ربي يوم قيان سيجي أسيكي في أتش سيكين انجرت نفكين بك دمنا دفنكم إرى دفنكم أتلي بك الرأس دفتكم يوكا قيان سيجاوتات أسمت wanni lakki manaan kakkaanii ebalu qe'ee jira lakki immoo diida deebi guyyaa biraa wanni jedhaniin hin jiru achuma ammallee itti dhagame garuu shufeerticha itti dhagame osoma wajjin deeman ammallee baala mukaa itti agarsiisee waa'ee bootoonii beeyta saayinsii waa'ee baala mukaa qoratuu jira jennaan yaa profeesar ani mootuu irraan beeku in baranneenaan ammallee quba qabaadhu parsantii 25 umriin kee qannasee jira du'atti dhiyaatteedheen ammallee lammaffaa itti dhagame amma baratuu dhabuun shufeerticha itti dhagame hin yaaddeemaa baratuu dhabe wannaan balloota na dhoorge maali ka jedhu itti dhagame hin yaaddee akka badaa amma sadaffaallee osoo wajjin deeman gaara itti agarsiisee waa'ee ji'oogiraafii beeyta saayinsii waa'ee gaaraa fi tulluu qoratu beeyta jedhee gaafate jennaan shufeertichi lakki ani hin beeku hin baranne maamataana dhukkubsitanii jedhan yaa profeesar maamataana dhukkubsitanii jedha osoma deeman qilleensi gaararraa safarsee doonii jarjarsee looyisii caccabsee bishaan jalaan seenuu jalqabe achuma amma shufeeraa profeesarallee dubbiin jarjarse amma taraanta shufeeraati yaa profeesar daakkii bishaanii beekta jedhee gaafate jennaan achuma an barnoota malee yoom takkaa bakka bishaanii dhaqee jeesh profeesartichi jennaan achuma maarree quba qabaat parsantii 100 siidhumattee jedhee shufeertichi daakkii jalqabe profeesartichi bishaan dhugee achitti du'e inna allaha ala kulli shay'in qadir wa fawqa kulli dhi ilmin alim kanaaf beeka olii rabbii kenna kanaaf waa baratuun waan guddoo osoo harkaa qabnu osoo islaamummaa gahaa harkaa qabnu akka waan xiqqootti hin sobamne akka kararraa hin mayne laafaa jabaa ofsi akka hin taane amma profeesartichi barnoota qaba riisarchiif deem garuu bishaan wallaaluun daakkii bishaanii wallaaluun isa ajjeesee jira kanaaf haa jabaannu haa dammaqnu agara diinaa irratti harka waan guddaa qabna waa ittiin hin salfan waan bakka kamittuu sin sodaachifte qabda itti jabaadhuun siin jedhaa hajaate rabbi haa baasu qeerroo gumaataan rabbi si haa galchu warra ala jirullee kaas keessanullee gumaataan rabbi si haa galchu hajaa rabbi haa baasu waliin rabbi si haa deemu harka ol qabi gaflaa rabbi sirraa haa kaasu muraada kee rabbi haa guutu aduun tee dhaba haa taatu diinii diinagdee rabbi si haa milkeessu amiin amiin ija rahmataatiin rabbi si haa laalu miidiyaa kanallee ka bakka gayuu
كعالم الدنيا رنا أن ربي هاتاس ربي هاتاس كالدنيا نقولون الرفاية دم ربي هاتاس مرك الناس سوشيال ميديا كانت ربي نهاكاس دوكاتك يا ربي نهاباس عندك يا ربي نهاباس إن شاء الله والأجر حتى بيتشان فينو هدو إسات تجرا يوكك كان أرجو جيا بوتوجا garuu olamaan baay'ee fi keessummoota baay'ee azira akkami sa'aatii dheeressee tirtiraa kanaaf xiqqeessee gaabbatuun narra jira jechaafan gabaafataa jira. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.